fakkaatu. Ilmaan Oromoo fayyumaan hagumaa jirtu jabaattu agartanii bineensa kana argaa jirtuumi ilaalaa amma isin agarsiisa. Ilaa kunoo ilaalaa ilaa kunoo wanta ni gila ta'u argattani miti. Ilaa kunoo argaa turre sunis sanumaa booftiin inni jira, qeerransi illee inni jira. Garuu immoo alhamdulillah arga biyyaa baanee hojjechuu qabna. Dalagaan nu fo'achiisu nu nyaataa nu ciniinaan nu ajjeesaa tawakkalalaa inni hojjechaa jirra. Gurbaata hoolaa tokkotti na ergaa nama agarsiisaa isheetti na hoolaa biraan naagaa indaanqoon dalagu aduddeen dalagu gaalan dalagu reettiin dalaguudha. Kadhaa bare natti fakkaata garuu immoo waan nu dalagaa laalaa biraan naagaa warra hojii dandeessan sulumaa biyyaa ba'a warra hojii hin dandeenye immoo biyyumatti hafa warri kadhaa barbaadan immoo kadhachuudhumaa manaa ba'a malee wanti ni ijoollee as dabdanuuf hin jiru. Akkasii galatooma bineensa ayya ishee waan barbaadan immoo tokkokkii jala seenaatii ilaalaa warra hojii fo'atu maxaruu biraan naagaa galatooma. Jireenya biyya Oromoo hedduu nama gaddisiisa. Biyya keenyatti kan bineensa akkanaa hin eenne biyya Oromaatti ijoollee shamarraas ta'e ijoolleen dhiiraas ta'e jechuudha. Wantoota akkanaa kana ijoollee baay'eedha warri eegan jechuudha. Ajaraa keessan immoo obboloota koo irraa of eeggadhaa bineensa akkanaarraa. Maaliif bineensi akkanaa yoo nama ciniine lubbuu namaa baasaa jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraatan sin jecha. Egaa hordoftoota kiyya warroon chaanal kiyyaaf immoo haarawaa taatanii sabskraabii gochuudhaan maamila keenya taa'e warri ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa. Egaa hordoftoota kiyya akkuma viidiyoo jalqabaa obboleessi keenya tokko jedhetti biyyoota Arabaa keessatti jechuudha. Wanti hin jiru argartanii bineensonni hin jiru jechuudha. Biyya Oromaa kana keessatti bineensota nama nyaatan nama ciniinanii miidhaa hamaa namarraan gahantu irra baa'ata beektanii. Asitti immoo biyya keenyatti akkanaa miti garuu biyya Oromaa kanatti eegama bineensi nama nyaatu kan manattis akkasuma ijoollee mana madaamii jirullee manatti illee galchanii jiru hin jira jechuudha. Akkasuma immoo kan bakka isaa qabantu jira. Dhugaa maaliif waan kana hojjetan beektan jireenya nuu dabartiidhaaf yookiin nuu dabartii yookiin nuu dabartuudhaaf waan kanatti galanii hojjetan malee silaa waan kanatti galanii hojjetan biyya ofii ta'e jechuudha. Garuu biyya Oromaati maal godhule takka baa waan ta'eef dhugaa hedduu takka na gaddisiise dhugaa rabbii nama ijoollee akkas waan akkanaa kana keessa hojjettu hedduu takka bakka lubbuma isaaniitiif sodaadha waan biraa miti lubbuu isaaniif sodaadha. Maaliif bineensonni gurraamoo waan kun yoo nama ciniine dhugaa nama maaruu jechuudha. Hin beektanii ciniin heddaa bofaa raamumti kamiyyuu hadhaa qabaa hin beektanii. Kanaaf hanga danda'ametti of eeggannoo godhaa waaqayyoo sinaa eegu yeroo isa eeddani sirriitti of eeggannoo godhaa. Harka keessas gaa'onii kaawwadhaa gaa'onii gurguddaawwan kanaa luka keessanillee wantoota akkanaa kana kaawwadhaa adaraa keessan obboloota koo jechuudha. Adaraa waaqayyoo sinaa eegu. Dhugaa rabbi ijoollee keenya barahaa keessatti sanuu barahaa keessatti waan akkanaa hojjettan dhugaa rabbi. Jireenyi biyya Oromaa waan nama goone hin qabnu akkasuma immoo jireenyi biyya lafaa waan nama goone hin qabu. Maaliif waan kana nu eessisu iyyummaadha. Iyyummaa biyya keenyatti malee osoo qabaanne ta'e nullee biyya Oromaa keessatti raammoo eegdu ijoolleen keenya jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dararamaa raammoo kanaan dararamaa ifatamaa riiba nama dhabsiisa. Dhugaa rabbi akkatti isin raftan rabbiin kiyyaa beeku malee ani waan akkanaa kana ijumaanuu argee kanan eeguu siijaanuu argee narra fanatti fakkaatu. Hedduu nama gaddisiisa isin jechuu barbaadetan. Kanaaf immoo waan hundumaayyuu obsa barbaachisa. Hojiinis immoo hin filatamu akkuma inni jedhe. Hoolaan eegaa re'een eegaa waan akkasii ijoollee jettanii of jibbisiistan isni gaarii miti. Maaliif hojiin kamiyyuu ati qarshii argatta taanaan waa si miine taanaan rakkoon qabu hojii dhabbaane waan ta'eef. Garuu wanti nama miidhu hojjechuu maaliif lubbuu ta'e dhabda jechuudha. Anamma dhugaa dubbachuuf waan kana akka ijoolleen keenya irraa of qoxxabanidha. Kanan viidiyoo kana fide jechuudha. Waan ijoolleen keenya keessa jiran namni arguuf maaliif manuma manatu bakkuma hojjetantu nama dhus malee. Kanaaf
barnoota irraa hin argatu jedhee fide malee waan biraati miti. Namni illee ijoollee keenya ilaalu. Ijoollee dhiirattis ta'e ijoollee shamarraniittis ta'e hin jiru jechuudha. Ijoolleen horfatti hoolota eegani, gaala eegani, raamota akkanaa kana eegani waan baay'eedha. Akkasuma immoo bakka isaa keessatti illee hin jira dubartoonni jechuudha. Hedduudha jechuudha. Garuu kana hunda keessa gaafa dabartee guyyaa tokko hin darba jettee waan kana godha jettee viidiyoo waraabdee lafa keessa ijoolleen keenya waan keessa darbanii iddoo guddaa gahan akkamitti akka hojjennu biyya Oromaa keessatti jechuudha. Hunduma keenya mana namaa keessatti illee ijoolleen gola namaa keessa jirrullee ijoolleen gola madaamii jirrullee hundi keenya siqaa hedduu argarreeti jechuudha. Kan mana gaarii jiru jira, kan mana badaa jiru jira. Hundi tokko miti ilmi namaa hundi isaayyuu garagara. Hundi isaayyuu garagara. Maaliif manatu nama dhossaa manuma akkuma uffanni qaama keenya dhossu manni waan baay'ee namaa dhossa dhugaa rabbii jechuudha. Maaliif akkaataatti jirtu si'ii fi Waaqayyo qofatu beeka jechuudha. Bakkuma hundaayyuu namoonni hunduyyuu jechuudha. Ijoollee dhiiras ta'e shamarras ta'e. Kanaaf immoo Waaqayyo obsa nuuf haa kennu obsaati dalagadhaa. Wanni isinitti dhaamu barbaadu waa'ee raamuu kan inni irratti adiraa keessa ijoollee waan akkanaa hojjetta ijoollee shamarranillee ijoolleen dhiirallee of eeggannoo cimaadhaan hojjedha. Of eeggannoo cimaadhaan hojjedha. Lubbuu ta'e jedhu baraaraa ijoollee yookiin hojii dalagaa biraa soqadhaa seenaa dhugaa rabbii jechuudhaan hedduutu akkan sodaadha waa'een kana jechuudha. Maaliif kun baay'ee waan gaarii miti jechuudha. Ijoollee baay'eedha kan hurufattillee waan akkanaa kun hurufaayyuu waan xixiqqoon takka kan nama ciniintu hin jirti. Hurufa baadiyaa keessatti raammoo wayii kan nama ciniintee nama ajjeestu hin jirti jechuudha. Hin deddeemti akkanuma nuuf olii gadi jechuudha. Argaa jira raammoo xiqqoo takka waan tokko jira beektanii raammoo sanatti agarsiisanii dhugaa rabbii hedduu na gaddisiise jechuudha. Eebada ijoollee keenya lubbuu ofii gurguraniiti biyya Ormaatti hojjetu jedha. Yeroo tokko immoo nuti mana madaamii keessa jirru waan baay'ee jenna jechuudha. Hirnu godhanii malee yookiin nu saqaqanii malee nu akka ijoollee dhiiraa sanii miti jechuudha. Garuu ijoolleen dhiiraa dhugaa Waaqayyo hedduu garaa nama nyaattan. Rabbi hedduu garaa nama nyaattanii garaa nama nyaattan dhugaa Rabbi Waaqayyo isin duukaa ta'u. Bakka waan hin jedhuun qabu umrii keessa Waaqayyo haa dheeressu. Waaqayyo nagaadhaan biyya keessa itti sanaa galchuu duba keenya biyya keenyatti nu haa galchuu isin haa eeguu innis nu haa tiksu. Maaliif kan Waaqayyo jedhe malee hin ta'u waan ta'eef Waaqayyo hoo jedhe wanni hunduu hin ta'a waan ta'eef Waaqayyo kan nama tiksu bakka hundattuu biyyas jiraattu biyya alaa keessa jiraattu kasisu Waaqayyoodha. Waaqayyo isin duukaa haa ta'u hunduma keenya wajjin haa ta'u obsaa dalagadhaa Waaqayyoon jira waan ta'eef isin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf barnoota irraa hin argattu jedheetii yaada viidiyoo kanarraa akkasuma immoo warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taatan sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a warra taa'artanis galatoomaa ulfaadhaa. Yaadaa fi qeeqoo qabaattan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Waaqayyos naa eebbisu. Isiniin jechuun jaaladhaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinitti immoo viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Waaqayyo isin haa eegu obsaatii dalagadhaa isiniin jedha. Adaraa of eeggannoo godhaa garuu.